Adaggeessa fuunbeektu yaaqeerroo adaggeessa fuunbeektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee Beekuf barshoror kau Nu beekuf barshoror kau Kanaaf garaa jabaatu irreefum naqabanii Ijibbata falmatu Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii Gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii Akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduu amma nu dhaqqabee isinitti himuu fi dhufnee jirra. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin duraanii ka Oromiyaa angoo irraa ari'amee jira. Muummichi ministeeraa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa irraa kaafamee makalakiyaa yookaan ammoo raayyaa ittisa biyyaa hoggana ta'e kan muudame waggaa tokkoon durattu yoo ta'u walii galtee muummicha ministeeraa waliin haala ammaan tana jiru irratti walii galuu dadhabuun akka inni angoo irraa ka'e maddeena Finfinnee irraa oduu kan nu ergan nutti himanii jiranii. Guyyaa dheengaddaa irraa ka'ee Abiy Ahmed obbo Lammaa Magarsaati ajaja kennee ajajni kenneef Lammaan hojjechuu diduun isa dhagahamee jira. Ajaji inni kenneefi kun yeroo ammaan tanatti Abiy Ahmed Oromiyaa bulchuu akka hin dandeenye ka agarsiisu. Keessattuu yeroo mormiin Hacaaluun ajjeefamuun duubattu finiinte guyyaa lammaffaa gubbaatti Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa televezyiinii Itoophiyaatii fi OBN gabbahee uummata dhaamsa dabarsee akka uummata qabbaneessu gaafatamee ture. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa televezyiinii lachuu gubbaattu dhiyaatee ibsa gos kamiyyuu kennuu hin barbaanne. Obbo Lammaa Magarsaan an dubbii hin beekne irra dubbachuu hin barbaadu. Waraanallee amma kanatti rakka qabaadhee wanni an hoogganaa jirulleen hin jiru. Haala biyya keessallee wanni an hordofaa jiru hin jiru. Kanaafuu wanni an gabbahee televezyiiniin ibsa kennu hin jiru. Atummaan dubbadhu jedhee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhaamsaa yookaan ammoo erga inni kenneefi jala fudhachuu didee jira. Haga kalee galgalattu dhaamsa kana yookaan hin dabarsin taate akka inni ari'amuu ka akeekkachiisee muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Lammaan dhaamsa isa san fudhatee uummata tasgabbeessuu waan dhabeefi yookaan ammoo dhaamsa ammaan kana fudhatee wanni rakkoon biyyattuu dhalatte kun rakkoo mootummaan Misrii harki keessaa qabu ka Shanee fi Jawaar Faatii waliin qindaa'anii godhaa jiran jedhe dubbachuu waan dideefi Abiy Ahmed angoo irraa ari'amee jira. Akka odeeffannoon Finfinnee gubbaa nu dhuftee nutti himutti yeroo hagammatti obbo Lammaa Magarsaa xalayaa ittiin ari'ame muummichi ministeeraa xalayaaf sarara tokkootiin nama ari'ama harkaan hin baane. Haa ta'u malee qunnamtii waliin godhan irratti ammaan achi ministeera raayyaa ittisa taatee akka tajaajiltu hin barbaadu jechuun muummichi ministeeraa eegdota obbo Lammaa Magarsaatii fi pirootokoolii ministeerummaa irraa fuudhee jira. Har'aan achi if danda'i ati bilisa yoo biyya bahuu barbaadde biyya bahii maatii kan keessatti dabalamii akka muummichi ministeeraa ittiin jedhe maddeen kun nutti himamee jira. Muummichi ministeeraa yeroon kun yeroo jalqabaati miti kan inni eegdota obbo Lammaa Magarsaa irraa kaase. Kanaan durallee obbo Lammaa Magarsaa irraa eegdota kaasuun Lammaan dhuunfaadhaan namoonni waan godhameef eegdota argachuu akka danda'e kanaan durattu gabaasne turre. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kanatti angoo irraa ari'amee eegdota malee ka jiru yoo ta'u
oduuwwan manni isaa yeroo ammaa kana waraan abiyyiitiin marfamee jedhu maddeen keenirraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Obbo Lammaa Magarsaa haga oduun kun qindaa'utti aangoo irraa ari'amee eegdotii isa irraa ka'an malee oduun inni hidhame jedhulleen dharaa tahuu maddi oduu kan nuu kenne gabaasee jira. Kanaan walittu qabatee obbo Lammaa Magarsaa galgala har'attu aangoo irraa ari'amee hidhamee ijjeefamee oduun jedhe miidiyaa hawaasummaatiin gubbaattuu naannawaa jiru. Oduu kijiba tahuun maddi amanamaan waan kana keessi beeku natti himee jira. Yeroo ammaan tanatti obbo Lammaan aangoo ministeera raayyaa biyyaa irraa haa kaahuu malee maaliif akka inni irraa kahee wanni barreeffamee xalayaan itti kenname hin jiru. Ammoo ajaja muummicha ministeeraa fudhatee uummata tasgabbeessuu fi televezyiinii Itoophiyaatii fi OBN gubbaattu bahee dubbachuu dhabuun isaa muummicha ministeeraa aarsulleettu dhagahama. Kanaan walittuu qabatee eegii rakkoon kun hin dhalatteen dubatti muummichi ministeeraa wayaa waraanaa keewwatee dhufee lola magaalaa keessatti warri nu loluu barbaadu injifannee yookaan ammoo mo'annee Itoophiyaan gara wal waraansu walittuu hin deemtu warri waraana feesbuukii beeku waraan qabatama maal akka taatu ni garsiifna jedhee dhaadachuun ni yaadatama. Warri nu lol qofu miti warra keessa taa'ee nu lolchiisu warra keessa taa'ee nuttuu duula labsisiisutu jira jedhee dubbachuun isaa ni beekama. Yeroo muummichi ministeeraa warri keessa taa'ee nu lolchiisu jedhu kanatti warra OPDO keessa jiranii ka yaada isaan walii hin galle ka biltsiginnaa keessa ammaan tarrarraa jiranii muummichi ministeeraa qulqulleessuu danda'a jechuun warri garii xiinxalaa kennaa turanii. Bifuma kanaanii muummichi ministeeraa Lammaa Magarsaa kanaan durattu ana jechuun abiyyi jechuun ana du'a malee wanti tokko addaan nu hin baastu jedhee ittiin kakatu har'a salphisee aangoo irraa ari'ee jira. Kun kanumaan adoo jiru torbaanum kan keessatti muummichi ministeeraa odoo labsii karaa miidiyaa hawaasummaatiin gad ba'een dubbatinu miidiyaaleen gimboo sabaatti arbanyoochi gimbaarii ka'ammaa kana paartii izeemaa ufiin jedha warri isaatii fi warri Dr. Biraanuu Naggaa wajjin walitti dhufeenya qaban raayyaan hogganaan raayyaa ittisa biyyaa ministeerii Lammaa Magarsaa kun aangoo irraa ari'amuu qabaa jedhanii barreessaa turani. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kanatti aangoo irraa ari'amee eegumsi isaa irraa ka'ee Finfinnee keessattuu argama. Akka muummichi ministeeraa ittiin jedhe biyya bahee maatii isaa ka Ameerikaa Minisoota jiraatutti ka dabalamuu fi yookaan dabaluu baachuu dhiisuun isaa wanni beekamee hin jiru. Haga oduu kan gabaasnetti obbo Lammaa Magarsaa dhimma kan gubbaatti wanni dubbate hin jiru. Mootummaan Itoophiyaallee karaa miidiyaa isaatiin dhimma kan gubbaatti wanni dubbatamee hin jiru. Bakka obbo Lammaa Magarsaa ka'ee jedhameef yoo ka'uun kun kan mirkanaa'u taate muummichi ministeeraa namni inni buusullee wanni inni beekamellee hin jiru. Oduun kun miidiyaa hawaasummaatiin eegii gabbaheen dubatti warri miidiyaa hawaasummaa waan kana hordofan shakkii ilaalaa jiranii ka kanaayyuu nu godhe rakkoo amma keessa jirru kanaanii nu baasee mugaa ka ture hoolaa Lammaa jedhamu kanattuu kan nu godhe awwaan Lammaa haasawa dhagahuun fedhachuun namni hedduun miidiyaa hawaasummaa gubbaattu barreessaa jira. Odoo Lammaan akkas rafuu baatee odoo Lammaan abiyyi nuuf fiduu baatee odoo Lammaan gaafa dhageetti qabu ukkaamamuu dhiisee ka dubbattaate dubbiin kun hagarri ittiin baatu kan hin baatu Lammaa fi marartii hin qabnu Lammaan waan fedha argate baga ari'ame warri jedhutu jira. Warri garii Lammaa jechuun abiyyiidha abiyyi jechuun Lammaadha fakkeessa diraamaa isaanii itti fufee ka jiru malee wanti kunini waan biraati miti. Oduu kanaanii amma tana miidiyaa hawaasummaa qabannee rakkoo biyya keessatti deemutti jirtu kafalmi biyya keessattii fi biyya alaa kadhoohi kan nu dagachiisuu fi ajandaa nu kennuu fi Lammaan ari'ame jedhanii fakkeessaa fi diraamaa ka godhan malee wanni kun dhugaa miti jedhee warra barreessutu jira. Karaa biraatiin ammoo Lammaan ari'amuun dubbiin qabsoo Oromoo amma gargari nu baate diinaa fi firrii kan beekamu Abiyoot Ahmed yookaan ammoo Abiyoot Kaasahee ministeerii amma biyya bulchaa jiru guddichi diina Oromoo ta'uun isaa ka mirkanaa'uu fi warri hagammaa shakkii qabanii shakkii warra ka qulqulloofte fi mootummaan amma jiru kun guutumaa guututtu ka alaagaan yookaan diinaan dhuunfatame ta'uun Lammaan keessa ari'amuun uummataa fi deebii sirri tahe kennuun qabsoon Oromoo akka kan caalaa qulqulloofte karaa qabattee deemtu godhaa jedhanii jiran. Warri kana dubbatanii muummichi ministeeraa diinummaa isaa ibsatee jira. Lammaa Magarsaa ari'uu qofa osoo hin taane tarkaanfii jecha hidhuu irratti fudhachuu danda'u jechuun sodaa qabanii ibsanii jiranii.
warri deeggartoota obbo Lammaan jechuun badduu yookaan hamtuun hojjenne kanaan durallee dubbachuu fi carraaqee VOA gubbaatti Noovembarii keessa dhufe Noovembarii 2019 rakkoo biyyi sun qabdu dubbachuun paartii biltsiginnaa dhaabbachuu akka hin deeggarree fi miseensa biltsiginnaa akka hin taane dubbatee Lammaan hacallisu malee waan hamtuu Oromoon hojjenne qabsoo Oromoottuu dabalamuun isaa yookaan ammoo mootummaa sun keessa bahuun isaa iyyuu injifannoo guddaadha. Kanaafuu itti duuduu hin qabnu simachuu qabna warra jedhee dubbatutu jira. Yeroo ammaan tana Lammaa Magarsaa aangoo irraa haa ari'amu jedhamu malee karaa mootummaatiin wanni dubbatamu hin jiru. Eegii ari'ameen dubbatti Lammaa Magarsaa jiru dhuunfaa jiraatamu qabsoo Oromootu dabalame sagalee Oromoo tahaa dubbata wanni jedhame wanni beekame hin jiru. Lammaan ka dubbatu taatee jennaani hordoftoota OPDO ka sadarkaa olaanootii fi jiddu galeessatiif gadaanoo hordoftoota hedduu qaba. Kuni muummicha ministeeraatii fi sodaa guddaa tahuu ni malalle jedhamee yaadama. Ammaan tanatti Lammaa ari'uun Oromoo biratti deeggarsa muummichi ministeeraa qabu ka akka malee hir'isuu danda'u ta'uu ka dubbatan xiinxaltoonni tokkin obbo Lammaan ari'amuun kunini mootummaan Abiy guutumaa guututti duunanii dhuunfatamuutu agarsiisaa jechaa jiran. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo oduun kunini oduu ammaa kana Finfinnee irraa dhufte kan caalaa wanni qulqulleessine hin jiru. Lammaa fi Abiy hariiroo warra xiinxaluun baay'ee rakkisaadha. Yeroo ammaa kana hooggantoonni OPDO keessa jiran hundinuyyuu waan Abiyyiin godhaa jiru hin beekani. Abiy jechuun warra wajjin mari'achaa hin jiru. Ministeerota akka jedhaman keessa ministeera tokko qofa ministeera haadha langaa qofattu marii ammaan tana keessatti hirmaachuu jira. Ministeeroti gadafan ka OPDO jaha waan ammaan tan deemaa jiran qubiin qaban jedhee isinitti himuu ni ture. Lammaan marii torbaan kan godhamu ka waraanaa ka biyyaa waa hedduu keessatti muummichi ministeeraa isallee affeerre innilleen bakki yaamamillee dhaqaa hin turre kanattu jira. Lammaan aangoo irraa ari'amee jira. Kana walittu qabate oduu biraa takka ka muummicha ministeeraa kana obbo Lammaan gaafa inni fide taa'ee tokko isinitti hime oduu amma ka gabaabduu kana sittuu xumura. Gara sittuu deemna gara oduu sunitti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduu durattu isinitti himne ministeerii raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa ka ana jechuun Abiyyiidha Abiyyi jechuun ana du'a malee wanti addaan nu baasa hin jiru jedhee uummata Oromoo dhugeeffachiisuuf carraaqee suni kunoo aangoon addaan baastee ari'amee jira. Warri garii Lammaa Magarsaa tajaajila inni uummata Oromoo tajaajile jedhamuuf murannoo isaatiif yoo dinqisiifatan gariin nama ammoo callees isaatiif Abiyyi durattuu baasuu isaatiif Lammaa baay'ee qeeqaa jiran. Kun kanumaan oduu jiru muummichi ministeeraa obbo Lammaa Magarsaa ari'uun isaa guutumaa guututti masaraa biyyaa keessatti warri farra Oromoo ta'an dhageettiin isaanii guddaa tahaa dabalaa jiraachuun mul'isa jira. Obbo Lammaa Magarsaa ari'amuun durattuu maddeen oduu Gimboot 7 Arbanyoochi Gimbaar dhaabammaa kan izeemaa ofiin jedhu ka miidiyaa isaatii wajjin hariiroo qabu gubbaatti Lammaan ari'amuu deema muummichi ministeeraa aangoo irraa fudhatee jedhanii guyyaa 5 durattuu gabaasanii turanii. Yeroo kanattuu dubbiin kun dhara tahuu danda'a jedhe namni hedduun shakkii qabu yoo ibsatullee ammaan tan dubbiin kun taha'ee dhufuun isaa dhageettiin warra Gimboot 7 Arbanyoochi Gimbaarii hagam tokko akka inni guddaa tahee masaraa biyya sun keessattuu agarsiisa. Kunin haala kanaanii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Gimboot 7 Arbanyoochi Gimbaarii wajjin akka inni jiru kana akka wajjin ture kanaan durattuu Abiy mataan isaa yoo dubbatu tahuu isa qofa miti obbo Andargaachoo Tsiggeessi Dr. Abiy yeroo nu Eertiraa turretti miseensa Gimboot 7 Arbanyoochi Gimbaarii nu wajjin hojjechaa ture nu wajjin miseensa qaama kennati odeeffannoo nu kennaa ture jedhee dubbachuun ni yaadatama. Abiy Ahmed ka waggaa 12 duratti yeroo miseensa OPDO turetti namni seenaa isaa guddaa beeku yeroo sanittuu hin turre akka garinni OPDOtti dhufee aangoo guddaa ammaan kan argate ka gahee guddaa taphatanii obbo Lammaa Magarsaatii fi obbo Abbaduulaa Gammadaa tahuutu himama. Yeroo kanatti obbo yeroo sanitti Abiy Ahmed waraana keessa dhufe baay'ee beekamaa ka hin turre yoo tahu afaan Tigiriinyaa waan beekuuf warra wayyaanee keessattuu warra Mallasii wajjin hariiroo akka malee dhiyaa gad fagoo tahee fi amanamummaa guddaa warra mul'isaa ture. Yeroo kanattuu miseensonni OPDO
warri angoo gurguddaa qaban Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aatii nama Tigirinya beeku hariiroo cimaa Mallas wajjin qabu kana ufittuu dhiyeessu yookaan ufittuu qabuu barbaadanii. Haa ta'uu malee kaammaan kana muummicha ministeera Itoophiyaa ta'e Dr. Abiy Ahmed yeroo sanitti miseensa OPDO yookaan dhaadhii ta'uu hin barbaanne miseensa dhaabbata naannoo Amaaraa bulchuu kabii yaadanii tahuu fi iyyannoo galfatee ture. Iyyannoo haa galfatu malee inni jimmattu waan dhalatee fi miseensa OPDO haa ta'u malee miseensa paartii naannoo Amaaraa tahuu hin qabu jedhanii addisuu warri akka Tafarraa Waaluwaa fa'aatii warri akka addisuu fa'aatii warri akka ministeera odeeffannoo kan yeroo sanii ture Barakat Simoon fa'aatii falmii dhiyeessaniif miseensummaan isaa ka paartii BADN fudhatamuu dide. Yeroo kanatti muummichi ministeera ammaan kana Dr. Abiy Ahmed kunini miseensa paartii Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaar ta'e akka inni basaasaa ture ni shakkamaa ture. Haa ta'uutii malee dandeettii qunnamtii qabuun fakkeessuu waan danda'uu fi isaanillee mootummaa fi basaasaa Abiyyi waan jedhuu fi muummichi ministeera jechuun muummichi ministeera Mallas Zeenaawtii waan jedhuu fi Mallas Zeenaawun ufittuu akka malee dhiyeessaa ture. Bifuma kanaa fi OPDO'n yeroo inni paartii naannoo Amaaraa keessa didatame yookaan akka fudhachuu warra ufittuu dabaluu fi murteessanii. Kanaaf Abiy Ahmed nama OPDO keessa guddate tantaane nama gubbaarra itti gad dhufee jedhamee dubbatama. Haga yeroo sanitti Abiy Ahmed akka resuumee isaa gubbaatti yookaan Wikipedia irratti barreessifate miseensa OPDO illee hin turre, gurmeessa OPDO illee hin turre, OPDO wajjin hariiroo hin qabu ture. Abiy Ahmed yeroo sanitti basaasaa tahee mootummaaf hojjeta. Warri Habashaa ammoo yeroo sanitti isa miseensa Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaarii ka Eertiraa jiruutiin beekamaa ture. Yeroo kanatti Abiy Ahmed miseensa Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaarii jedhee nam tokko qofattu isirrattu waan kan beeke. Namni kun yeroo sanitti dhufee obbo Lammaa Magarsaa yeroo sanitti itti gaafatamaati kan naannoo Oromiyaa ture. Odeeffannoon kennamee fi obbo Lammaa Magarsaa odeeffannoo sana fudhatama dhabsiisanii. Namni yeroo sanitti Dr. Abiy Ahmed kunin ka ammaan tana muummichi ministeera ta'uu miseensa Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaarii ture. Geetinneti Gudayyaa nama jedhamu ka waajjira tika keessa hojjetu ka obbo Lammaa wajjin hariiroo guddaa qabu ta'uun himamee jira. Yeroo kanatti odeeffannoo kan qulqulleeffachuu fi yeroo inni birdemetti obbo Lammaadhani ani miseensi Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaariiti miti inni wayyaanee wajjin jira. Kanaafuu na jibba jedhee Geetinneti Gudayyaa himata inni isirratti dhiyeessu sun akkasiin fudhatama dhabsiise. Lammaa yeroo sanis dhageetti dhabee malee odeeffannoo hin dhabne jedhee wanni inni komatamuu fi kanattu ture. Bifa kanaani oduun kunni akkasittuu dhufe akkasiin obbo Abiy Ahmed yeroo sanitti miseensa OPDO tahee hojii miseensa koree jiddu galeessa hojii raawwachiiftu ta'e akkasittuu muudamee jechuudha. Saniin duratti miseensa OPDO tahee hin beeku yeroo Wallaggaa turetti gaaf ijoollummaa isaa gaaf umrii 13 14 OPDOtu dabalame muummichi waraanatu dabale muummichi ministeera Abiy Ahmed yeroo sanitti dhedheessaa Wallaggaa kaampii argamuttu geeffamee achittu leenjifamaa ture. Leenjii waraanaa hin kennamnee fi ijoollee waan ta'eef basaasa magaalaa keessa ture. Yeroo Wallaggaa ture sanitti Dr. Abiy miseensa Gaallaa Gadaayii ture. Miseensa Gaallaa Gadaayii ture. Wallaggaa zoonii lama qabdi. Wallaggaa lixaatiif Wallaggaa bahaa yeroo jedhamsanitti nama hedduu hiisisuun ijjeesisuun Abiy Ahmed shakkamaa ture. Ministeera isaa keessa amma kana ittaana magaalaa Finfinnee keessa itti gaafatama turizimii fi aadaa kan tahe hoogganaan olaanan namticha maqaan isaa eenyu Baayyuu san innis gurmeessa Gaallaa Gadaayii Wallagga faattuu Jimmaa faattuu wajjin turan jechuudha. Miseensonni waajjira muummicha ministeera amma kan qabatan ka Abiyyi wajjin jiran keessa miseensonni Gaallaa Gadaayii fa akka jirani amanamaadha. Kun guutumaa guututti waajjirri muummicha ministeera ka Abiy Ahmed warra kanaan dhuunfatamu agarsiisa. Dhageettiin warra Gimboo ሰባት Arbanyooch Gimbaarillee akkasiin dabalamu waan mul'isu jechuudha. Oduun keenya ka ammaan tana ka qabanne isinii dhufne kanuma waa'ee Lammaa Magarsaa guyyoota lamaan arma gaddeema kan keessatti maal akka dhalatu ka hordofne isiniin dhiyeessinu taha. Lammaa Magarsaa ammatti eegumsi irraa kahee pirootokooliin ministeerummaa irraa kahee yoo feete biyya alattu deemii maatii kan keessatti dabalame Abiyyiin jedheeni jedhama. Yeroo amma kana manii isaa marfamee hidhamee oduun jettu yookaan ijjeefamee oduun jettu dhara.
lammaanii maal akka inni murteeffatu qabsootu dabalammoo jiru dhuunfaa jiraata moo fakkeesse jechuun abiyyuu majjini itti fufa waan jedhu wanni nu beeknu hin jiru garuu waa hundaayyuu ka qulqulleeffachaa deemnu yoo qabsootu dabalame gaarii yoo qabsootu dabalamuullee baate hin dabalamne garuu yoo inni ka dabalamtaa tammoo simachuun barbaachisa waa hundaayyuu qulqulleeffannee ka isinii dhiyeessinu taate daawwattoota jaalatamuuf kabajamu waan na hordoftaniif horaa bulaa ulfaadha wayyama sagantaan amma hagasuma yeroo biraa walitti deebina nagaatti.